you decide to do something, ask one question. What is the most valuable thing that I can do with my time right now? What is the most valuable thing that I can use my time right now? Yeroo hundumaa waa tokko gochuu keetiin dura yeroo kana keessatti waan anaaf bu'aa naa buusurraan kan hafee yeroo kee hin balleessin waan bu'aa hin buusnetti. Si'a baay'ee bu'aa nuu buusuun achaafu waan nu kassarsu irratti yeroo keenya balleessaa oolla. So thinking inni jedhamu kuni, mind inni jedhamu kuni waan ati keessa yaadaa oola. YouTube ilaaltu filadhu educational value qabaachuu turre jira. Garbage in, garbage out. Garbage input, garbage output. Value input, value output. Waan ati irra keessee yaadaa daakaa oola. I guarantee you, ila waan tokkoon isinitti himaa, siyaasa lafa kanarraa dhaggeeffachaa ooluun value inni nuu fidu baay'ee xiqqaa, yoo baay'atiin daa'um kasaaraadha. Amma dorgomuun kan irra jiru, Oromoon keessumaa, dargaggoon Oromoo keessumaa kan irra jiru ollaa wajjini, naannoo wajjini, nagadaa wajjiniin, saayinsii wajjiniin, teknoolojii wajjiniin, biizinasii wajjiniin, sakanaa wajjiniin dorgomaa deemutu irra jira. Yooni ani waa qabaadhen biyya gargaaruu danda'a. Thought. Let's invest on our mind. Invest your time, your energy, your senses, your effort, everything on the mind. On the mind. Sadafa. Time, thought, achibodemo, malite translate talent. Talent. What a talented individual. Inni jedhamu namoota addunyaa kanarraa barbaadaman talent namoota qabanidha. Talent. Talented individuals. Talent attracts treasure. Barreessa. Talent attracts treasure. Dandeettiin qabeenyaa harkisa. Talent attracts treasure. Addunyaa kanarraa warra kubbaa taphatuun argitu, warra artistiin argitu, warra sirbaniin argitu, warra maaliin argitu. Talent. Sirbituu Beyonce jedhamtu. Biyya kana bounce moo maal jedhu maqaan ishee. The right pronunciation in Beyonce. Sirbituu Beyonce jedhamtu dhengada yeroon Atlantaa ture mana keenya konsertii qabdii jedhan magaalaa Atlantaatti. Namni hundumtu walitti dhaamee har'a manaan bayinaa jedhe. Maaliif karaan magaalichaa hundumtu cufaadha. Staadiyeemiin yoo xinnaate nama 40,000 teessisutu jira. Packed. 40,000 people. Traffic closed. Airport jammed. Hotels full. Beyonce'n dubartii tokkodha. Garuu maal qabdi? Talent. So what is your talent? Talentiin kee maalni? Talentiin kee horii harkisa. No talent, no treasure. Talent attracts treasure. Namoonni kadhatanii kan isaan horii baasanii fi because talent attracts treasure. Ittan dhufa waa'ee processing. Now, talentii sanatti kunoo nan fidee trade. Time, thought, talent, kaza trade. Then you start to negotiate. Warra kubbaa taphatanii argitu negotiate godhu. Company kana wajjin sanaa wajjin negotiate godhu. Talent attracts treasure. David Beckham kubbaa miillaa taphataa. Companiin tokko, tiimiin tokko, si'a tokko miliyoona 12 si kenninaa jedhanii duri kun. Miliyoona 12 siif kenninaa
kanaan qaxaramii hojjedhu jennaan tole jedhee erga farramuuf kaa'ee booddee kaampaniin tokko immoo Los Angeles irraa miliyoona 6 sii kenninaa jenna. Isa miliyoona 6 farramaa jedhe. Maaliif jennaan miliyoona 6 naa kennaa kaampanii sanarraa immoo persentii 40 naa kennaa jedhe. So miliyoona 6 isiniif antabadhaa kaampanii sanarra immoo persentii 40 sheeriin kan ku'aa ta'u isa abbaa 11 sana dhiisee isa abbaa 6 mallatteesse. Why? Company share sanarraa uffatni yoo gurgurame, tikeetni yoo gurgurame, barcumni yoo gurgurame, everything yoo gurgurame persentii meeqa irraa argata? 40. Trade jechuun how can I maximize my income jechuudha. Maximization of income barreeffadhaa isa kana. Maximization of income. Maximization of income inni jennu kuni har'a qaxaramee ani mindaan koo 30,000 waan ta'eefi mindaama 30,000 sanaan gammadee taa'uun irra jiru. How can I maximize my income? Maximization of income. Maximization of income kan inni dhufu isa dubbatame kana sadanirraa. Tokkoffaa, how do I manage my time? Lammaffaa, how do I develop my thoughts? Knowledge ko attamitti increase godha. Sadaffaa, how can I maximize my talent? The best in everything that I do. How can I become the best in everything that I'm invested in? And then I can negotiate. You have to maximize my income. Maximization of income. Maal ta'a deemtaa gatiin kee dabalaa deema. You increase your own value. Value kee dabalaa deemta. Add your own value. Increase your own value. Rakasan ta'inii jedhaanii ollaa keessanii. Mi'aa ta'ii jedhaanii. Namni qammoodaati baay'ee mi'aa ta'ii jedhaanii. Be very expensive. Baay'ee expensive ta'utu nurra jira. We have to be very expensive. Ati nama salphaa miti. Na dhageessu miti. Ati nama qoosaa miti. Mi'aa of gochuu dandeessa. Maybe medical doctorii ta'uu dandeessa mana kana keessa jirta. Qorachuudhaan, maal gochuudhaan, dubbisuudhaan. Mucaa tokkotu jira. Mucaan kun kan firaati. Ijoollummaa isaatii kaasee hin beeka. 12 fixe. Tukur Ambassaa gale. Sarjanii ta'ee doktorii ta'ee fixe. Tukur Ambassaa keessaa hojjeta. Hinuma barata. Specializuma godha. Hinuma godha. Dhumarratti Harvard University kottuuti surgical leadership dhaan baradhu. Egaa sarjanoota ta'anii sadarkaa sana yeroo ga'anii addunyaarraa horii baay'ee qabu. Doktoroonni biyya keenyaa immoo horii baay'ee hin qaban. Horii baay'ee qaba se'anii kottuutti hin jennaan horii hin qabu. Dandeettii isaa immoo dhiisuu hin barbaanne. Walakkaa isaa sii kaffallaa kottuu jedhan. Walakkaa kaffalachuu dadhabe. Biiroo koo dhufee kunoo walakkaa sii kaffalla naan jedhaniiru. Dheebuu kanaan qaba. Walakkaa naa kaffalii naan jedhe. Nama akkasitti ittiin dhiiftu. Walakkaa isaan kaffaleef. Harvard University amma surgical leadership dhaan fixee utunni achiin ba'in eeyotu dhufa garasaa mootummaa Israa'eltu dhufe garasa. Mootummaan Israa'el dhufee mana guutuu maatii kee wajjin waan hundumaa wajjin si barbaanna straight to Tel Aviv kottuutti hin jedhan. No. Fooyyessaatti hin jedha taa'e. Maal of godhe mucaa'uun? Of mi'eesse. Make of mi'eesse jedhaanii ollaa keessanii. Calluma jettee immoo of mi'eessita miti borga nama dhattee biiroodhaa dabalaa mindaa jettee akkan ari'amna. Jalqabaa ofirratti utuma hojjettu, utuma dubbistu, utuma asiin baatu, utuma achiin baatu, booddee si qaxaruu hin dandeenyu. Atuu bulchi, atuu kan kee dhaabii, atuu kan kee hojjedhu. Maali kuni? It goes through a process. Personal development irraa kan ka'e, utuma jedhanii namoonni akka kanatti processii sana keessa darbu. Achi booddee shanaffaa irratti maaltu dhufa? After trade comes trend. Trenditu dhufa. Trending kuni, it becomes a routine, a repetitive practice. Trendi ta'aa deema. Kuni lifestyle ta'aa deema. Iddoo tokkotti kan hin dhaabbanne, iddoo tokkotti stuck kan hin goone, it continues to develop and grow
it becomes trend. Trend ta'a adeema. Trendiin kuni yeroo wajjiniin kan adeemudha. Hin dhaabbattu. Reinvent of godhaa deemta jechuudha.